Ajanda shanii haarawaa. Shaniin har'ammoo hooggantoota raayyaa ittisa biyyaa dhalootaan Oromoo ta'an maqaa tarreessitee garee lamatti qooduuf olola eegaltee jirti. Birgeedar Jeneraal Kabbadaa Raggaasaa jaalala biyya isaaniitiif uummata isaaniitiif qaban ejjennoo guutuun ibsanii barbaachisummaa nageenyaa kabaja biyyaa fi rakkoo amma biyyattii jeeqaa jiru akkaataa nama hawwatuun ibsanii jiru. Haa ta'u malee shaniin kana olola biraatti jijjiiruun odeessaatti jirti. Odeeffannoo dabalataan kallattii lamaan waraanni nutti banameera jechuun jaalabbii dhugaa dubbatee jira. Gurmiin garichaa zoonii giddu galeessaa yeroo ammaa dhiphina olaanaa keessa galuun waan qabanii fi dhiisa wallaaluun burjaajii keessatti argamu. Gama tokkoon gurmuun ilaalcha gandummaan machaa'ee marroon hoogganamu warraaqsaa fayyadamee olaantummaasaa garicha irratti agarsiisuuf cimsee nu diigaa jira kan jedhe jaalabdiin hoogganoonni gara gadii fi hidhattoonni hedduun harkaa harca'aa jiraachuu kaasee jira. Gama biraatiin tarkaanfiin raayyaa ittisa biyyaa yeroo gara yerootti dabalaa dhufuun sochii dhorkuun lubbuu hedduu galaafachuudhaan warreen kaan madoo gochaa jiraachuu kaasee jira. Warreen tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaa irraa akka carraa oolan ammoo harka duwwaa bosona keessatti rakkachuun burjaajii keessatti akka argaman dubbateera. Kana bira darbee warreen bosona keessatti harka duwwaa rakkinaaf saaxilaman kana warraaqsaan beekamtii keenya malee doorsisuun dhiphisaa jiraachuu jaalabdii akka dubbatee odeeffannoon miliqee ni agarsiisa. Kanaaf jaalabdiin haalli jiru akka malee itti cimuu kaasuudhaan kallattii lamaan waraanni nutti banameera waan ta'eef amma booda carraa lama qofa qabaachuu isaanii kaasee jira. Inni duraa karaa nagaan akkuma garee jaalsanyii hidhattoota qabatee galuu fi inni itti aanu immoo dirree irratti aarsaa ta'uu miira abdii kutannaa keessa galuun dubbachuu dhagahameera. Egaa jaallatamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo wayitaawaa guyyaa har'aa asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa galatooma.